namoonni tokko tokko yeroo dhiwaasitti abbichuu naan jedhina waamu maaliif akka na waaman jaraaf galee ta'u hin galiin gaafadhees dubbadhees hin beeku. Miidiyaa adda addaa irratti feesbuukii irratti illee moggaasa maqaa isaatiin abbichuu jedhee namoonni tokko tokko waama. Abbichuun gosa Abiyyiin mogga'uusaa nan beeka. Miidiyaa adda addaa irratti waan adda addaa irratti nan arga. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Waraanni Xaaliyaaniin lola Adwaa irratti bara 1888 keessa waraana gurraachaan mo'amuun ishee addunyaa kanarratti qaanii guddaa itti ta'e. Salphinni kun waggaa 40 guutuu mata bowwoo itti ta'ee haaloo bara Adwaa sana baafachuudhaaf bara 1928tti deebitee dhufte. Humni Xaaliyaaniin bara kana hidhattee dhufte garuu isa bara lola Adwaa sanarraa adda ture. Samiirraa abiddatu roophilaa waraanaarraa gadi rooba. Lafarraas akkasuma baay'inaan taankii fi madfii keessaa ibiddatu gaarreen kaaba Itoophiyaa keessaa gamaa fi gamanatti murxuxxifama. Yeroo rakkisaa ture. Yeroo rakkisaa kana keessa dhagaa gaammeen ibidda lafaa fi samiirraa roobu hin sodaanne warra jaarsoo Salaale keessaa kanas ba'e. Abbichuun gaammeen waggaa 16 otuu Finfinneerraa barnoota isaa barachaa jiruutu obbolaan lamaan isaan gafan waraana Dajjaazmaach Abarraa Kaasaa jedhamu jalatti gurmaa'anii Salaaleerraa socho'an. Abbichuunis ani isin bira hin hafu jedhee umurii daa'imummaan kan isaan faana duule. Waraana kanarrattis obboleessisaa inni hangafti waan wareegameef Abbichuun baay'ee gadde. Dajjaazmaach Abarraa Kaasaas dargaggeessuma kana hogganaa waraanaa taasisuudhaan bakka obboleessisaa buusanii muudan. Sana booda dhagaa Abbichuun Xaaliyaanota irratti injifannoolee garagaraa yeroo garagaraatti kan inni gonfate. Xaaliyaanonni dahannoo keessa dhokatanii yommuu ciisanitti halkan itti qaxxisee akkuma bakakkaa daaraa isaan godha. Haala kanaan Abbichuun bara sana Xaaliyaanii biyya kana keessa jirturraa kaasee hanga hogganaa isaanii Roomaa jiruutti rom'isiise. Egaa goota akkasii kana dhagaa har'a muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin maqaa isaatiin kan moggaasanii namoonni tokko tokko ittiin waaman. Tarii maaltu wal isaan fakkeessaa laata? Gootummaan baay'ee baraan gargar ta'a. Abbichuun gaafas goota waraanaati. Fardaan Xaaliyaanii rakkisee warra meeshaa ammayyaa qabu baay'ee irratti injifannoo galmeessaa nama ture. Bara qabsoon Oromoo qeerroon Oromoo finiinee gara dhumaa geessan garee tiim lammaa wajjin ta'anii hojiin hojjetan hojii jabaadha. Diina uummata kana mankaraarse kuffisuu keessatti gaheen ba'an guddaadha. Mo'ichi sun nama muummichi ministeeraa kun dargaggeessaa umurii dargaggummaa kanatti abshaalummaa warra baay'ee turee san caalanii deemanii tiimii isa wajjin ta'anii waasan ta'uun bakka akka Abbichuu abshaalummaan sammuudhaan teekinooloojiidhaan siyaasan mo'ichi bilchinaan deemamu kun akka akkasitti waamamu taasisee laata. Warri Abbichuun Xaaliyaaniidhaan lole kun dudduuba isaa tumsa biraatu jira yookiin immoo qeeqqannaa biraatu jira yookiin gargaarsa biraatu jira jedhee seenaa wanta kaa'u hin qabu. Jabinuma ofiisaatti hirkateeti kallattii adda addaarraan biyyi kun akka isheen itti haleellaarraa baraaramuu dandeessu rakkina jalaa ba'uu dandeessu nama tilmaama akkasiitiin itti seenee qiyyaafannaa akkasii kanaan irra bu'ee hojii hojjetedha. Dr. Abiy biyya kana bulchuudhaaf waa ilaallatee taayitaa akkasiirraan bu'aa akkasii argadha jedhee waan itti dhufe natti hin fakkaatu. Hamman beekutti. Biyyi kun gatiin baay'eeyyuu haa ba'uu gatiin barbaadeen baasaa gosa koon fayyadadhe miti. Saba qofaatti baaseen saba ni kee dhaladheen fayyadaa osoo hin ta'in biyyi kun biyya taateettaaf uftu. Namni immoo jaalalaan walii wajjin haa jiraatu. Walajjeesuun dhiiga walii dhangalaasuun warri gataan wal ilaaluun jaalalaan haa mo'amu nama jedhudha. Amma hojjetutti hamman argette jechuudha. Namni kun amala maaliin mo'uuti? Inni sun meeshaa mo'uu yommuu ta'u lolli isa kanaa immoo jaalalaan mo'uu kan jedhu. Namni akkasii kun immoo hordoftoota baay'ee of duukaa buusuu nama danda'e. Daa'ima amma nama guddaatti jechuudha. Nama akkasiiti nama kwaalitii akkasii kana qabudha. Amala Abbichuu jedhamu sana of kennanii biyyaaf hojjechuu jedhu sana qaba. Bara qabsoo
waggaa 3-4 dura qabsoon uummata Oromoo waal ta'ee cimee gaafa deemu matsaafa tokko barreesseen ture. Matsaafa Satatee jedhamu maqaa biraatiin jechuudha. Satateen maraateetu rakkoo cinqii keessa jiru dubbatata. Abiyyi ta'ee waan dubbadde yeroon isaa waan hin eeyyamneef akka Satatee maraadhee waan nu keessa jiru ittiin dubbadde. Achi keessatti waa'ee Abbichuu barreesseen ture. Abbichuu eenyummaa Abbichuu akkaataa Atsee Haayile Sillaasee dinqisiisanii jagnummaa isaa dubbatan matsaafa godhat barreessee ture. Namoonni matsaafa sana dubbisanii haa ta'u maqaa kootu dhiyoo waan ta'eef walitti fidanii haa ta'u Abbichuu naan jedhu. Akka Abbichuu goota ta'uuf baay'ee hojjechuutu narraa eegama.